Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Maraab bakkuma jirtanitti nageenyi kakoo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa. Viidiyoo kana keessatti gaafii namoota baay'ee kan ta'eetiin jiru. Yeroo mobaayila keessan irratti kaardii guuttatan kaardii keenya Itiyoo Telekom nurraa fudhataa jira qarshii 5 qarshii 3 qarshii 2 jettanii gaafii baay'ee gaafattan. Wantoota kanaaf immoo furmaata mataa ofii danda'etu jira. Yeroo kaardii guuttatanitti akkanuma lafaa kaa'amee kaardiin isinirraa muramu tokkollee hin jiru. Wanti hundumtuu sababa tokko mataa ofii qaba. Sababoonni kunniin maalidha? Sababa maaliitiin yeroo kaardii keessan guuttatan kaardiin kun isinirraa murama yookaan immoo Itiyoo Telekom isinirraa murata kan jedhu tokko tokkoon har'a isinitti agarsiisa. Detail keessa seenanii ilaalaa jechuudha. Gaafiin kun gaafii namoota baay'eeti. Namoonni baay'een yeroo baay'ee kaardii ni guutaa. Kaardii kan koo osoo ittiin fayyadamin namaaf osoo hin bilbilin yookaan immoo daataatti osoo hin fayyadamin interneetatti osoo hin fayyadamin Itiyoo Telekom akkanumaan qarshii narraa mura warroota jettaniif gaafiin kun gaafii namoota baay'eeti. So deebii viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Egaa sababa mataa isaa qaba. Wanti hundumtuu sababa isaas wajjin ilaalla. Sababa maaliidhaaf isinirraa mura qarshii kana kan jedhu isinitti agarsiisa. Egaa yeroo kaardii guuttan kaardii abbaa 5 abbaa 10 abbaa 25 abbaa 50 kamiyyuu yeroo guuttan jechuudha. Qarshii 2 qarshii 3 qarshii 1 qarshii 10 warrootni isinirraa muruudhaan Itiyoo Telekom jechuudha isin rakkise. Har'a viidiyoo kana keessatti deebii ni argattu. Yookaan isinirraa muruudhaan isin rakkisu ta'e immoo akkamitti ofirraa dhaabuu dandeessan kan jedhullee ni ilaalla. Hanganumaatti nafaana turaadha. Gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teekinooloojiidhaan ittiin wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan rakkoo kana irra gaheef dhaqqabuu hin dagatinaadha. Amma gara barnootichaatti ceena. Egaa gara barnoota keenya kanarratti yeroo ceenu duraan dursitanii wanti gochuu qabdan maalidha? Sababni Itiyoo Telekom qarshii kanneen nurraaf kutuu maalidha kan jedhu dursa beekuu barbaachisaadha. Karaa meeseejiitiin yeroo adda addaa deeggarsa adda addaatiif kan oolan karaa meeseejiitiin ergaawwan adda addaa ni ergamu. Ergaawwan kunniin hundumtuun isaaniitu kaffaltii gaafatu. Kaffaltii qarshii tokko kan 10 kan 2 tola ooltummaan illee karaa meeseejiitiin kan dhufan jiranii. Kana qofa osoo hin ta'e CRBT yookaan immoo xirrimaa saammaraa isa jennu yookaan immoo sagalee adda addaa kan akka manzuumaa kan akka sirboota adda addaa yeroo namaaf bilbiltan namni sun yeroo waamu akka itti dhagamu kan gootan ni jira jechuudha. CRBT'n sarviisiin ni jira. Warroonni kanaaf illee murtan jechuudha. Ji'a keessatti ji'a xumuraarratti jechuudha. Qarshii 7 ji'aan isinirraa muraatiin deema warroonni achirratti galmooftan jechuudha. Isa kanas akkaataa ittiin ofirraa dhaabuu dandeessan ni ilaalla. Egaa kunniin waliigaltee kana kan uumtan meeseejii san irratti kilik gochuudhaan salphamatti osoo hin beekin ta'e osoo beektanis yookaan galmooftan ta'e wanti sun sistema waan ta'eef sistemni sun yeroo isin kaardii guuttanitti yookaan yeroo isaa gaheetti qarshii jedhame san isinirraa mura. So kanas ofirraa dhaabuudhaan akkamitti fayyadamtu? Sistemoota kanneen keessaa kam irratti immoo galmooftanii jirtan kan jedhullee wajjin ilaalla akkaataa ittiin ilaaluu dandeessan. Amma gara sitingii kanaatti seenne yookaan immoo gara koodii isinitti agarsiisuudhaaf deemu kanatti deemtanii koodii kanatti galchuudhaan salphamatti bakka isin itti galmooftan yoo galmooftanii jiraatan immoo ofirraa dhaabuudhaaf yeroo barbaadan akkamitti ofirraa dhaabuu akka dandeessan ni ilaalla jechuudha. Tokko isaatiin detail keessa seennee ni ilaalla. Hanganumaatti nafaana turaadha. Egaa dhaggeeffattoota koo salphamatti yoo bilbila keessan irratti kaardii guuttan kaardiin bilbila keessanii sun akka dafeetiin isin jalaa hin xumuramne yookaan immoo Itiyoo Telekom yeroo kaardii guuttanitti sababoota garaagaraatiin kaardii san isinirraa muruu danda'a. Qarshii 1 qarshii 2 qarshii 5 karaa adda addaatiin jechuudha yeroo kaardii itti guuttatan isinirraa mura. Namoonni baay'een gaafii kana ni gaafatanii osoo daataatti hin fayyadamin osoo namaaf hin bilbilin Itiyoo Telekom yookaan immoo teeleen qarshii narraa murataa jira warroota jettaniif gaafiin kun gaafii namoota baay'eeti waan ta'eef deebii amma ni argattu. So sababni qarshii kana Itiyoo Telekom yookaan immoo teeleen isinirraa muruuf sababoota garaagaraati. Tokkoffaa bakkoota adda addaatti galmooftanii yoo jiraatan tokkoffaa kan akka CRBT jechuun xirrii maasaammariyaa manzuumaa adda addaa muuziqaa adda addaa yeroo namni isiniif bilbilu akka nama sanitti dhagahamu gochuudhaaf kan itti fayyadamtan jechuudha. Xirrii maasaammariyaa kan jennus kana jechuudha. Isatti yoo fayyadamtan ji'a xumuraa irratti qarshii 7 isinirraa mura. Kana qofaa miti kan akka hidha laga Abbayyaatiif illee kan ergamu meeseejiin akkanumallee tola ooltummaa adda addaatiif illee karaa teeleetiin meeseejiiwwan ergaman jiran. Meeseejiiwwan kanneen osoo isin hin beekin waliigaltee yoo kan uumtan ta'e waliigaltee qabdan waan ta'eef isinirraa mura. Mee amma fakkeenyaaf haa ilaallu. Akkuma asirratti argattan koodii kanatti fayyadamnee salphamatti mee maal irratti akka galmaa'e haa ilaallu. So fakkeenyaaf asirratti kilik godha ergasii immoo ni bilbiltan. Akkuma asirratti argattan isa kana kan galmaa'e kan jedhu ni argama. Tokko dhaabuuf kan jedhu ni argama. Hunduma dhaabuuf CRBT addaan kutuuf kan jedhu ni argama. So wantoota kanneen bal'inaan asirratti agarsiisa.
jalqabarratti warroonni Ingiliffaa fi isiniif dhufu akkanumallee afaan Amaariffaatiin isiniif dhufuu danda'a. Garaagarummaa qaba. An fakkeenyaaf kan koo afaan Oromootiin naaf dhufe sababni isaas afaan Oromootti fayyadamaa jira waan ta'eef qooqa jechuudha. So jalqabarratti akka kan koo kanatti akka isiniif dhufuuf afaan Oromootiin akka isiniif dhufuuf qooqa jijjiirachuu qabda waan ta'eef lakkoofsa 5 irratti kilik gochuudhaan qooqa filadhaa fi ergasii immoo akkuma asirratti argatan afaanota asirratti argaman kanneen keessaa ni filattanii an afaan Oromooti waan ta'eef sadaffaa afaan Oromoo jedhee ni filadhaa jechuudha. So ergasii immoo afaan jijjiirtanii jirtan. Amma immoo bakka itti galmooftanii bakkoota adda addaa irraa sababoota garaagaraatiin isinirraa mura isiniin jedhee jira. Isa kan addaan kutuudhaaf eenyuun biratti akka galmooftaniiti maaliif akka isinirraa kutaa jirullee ilaaluudhaaf maal gootanii koodii kanatti fayyadamtan istaarii jettanii 900 duwwaa duwwaa ergasii immoo masalaa jettanii ergasii ni bilbiltan. So akkuma masalata argatan sitingiiwwan kanneen keessaa kan galmaa'e kan jedhu kanarratti kan jalqabaa kanarratti ni filatanii lakkoofsa tokko ni tuqxanii ergasii immoo seen deettan. Eessatti akka galmooftan isinitti hima. Akkuma masalatti argatan tajaajiloota sosocho'aa jira. Fakkeenyaaf Itiyoo 130 laakii sloot kan jedhu guyyatti dhageeffata kan koo qarshii 3 narraa mura jechuudha. Isa kanarratti galmaa'ee jira jechuudha. So guyyaadhaan qarshii 3 kana kafaluu qabaa jechuudha. Yeroo ani qarshii guututti gara mobaayila kan kootti yookaan immoo yeroo an kaardii guututti qarshii kana narraa mura jechuudha. So haala kanaan kan isirraa muree isin rakkisu. Lammaffaa immoo akkuma asirratti argatan Itiyoo Telekoom kan jedhu sekendii 100 kan jedhamutu jira. Gaafii adda addaa deebisuudhaan kan irratti hirmaatan jechuudha. So isaafillee galmaa'ee jira jechuudha. Egaa sababoota kanneeniin qarshii narraa mura jechuudha. So namoonni baay'een kana waan hin beekneef sababa maaliitiif narraa mura kan jettan jirtanii osoo isin hin beekin galmeewwan adda addaa kan irratti galmooftanii yoo kan jiraatan ta'e salphaamatti qarshii isinirraa mura jechuudha. Isin amma fakkeenyaaf CRBT'n isinirraa dhufuu danda'a. Ana CRBT'n hin jiru. Kan adda addaatu jira jechuudha. Kan kumaatamaan laakkaman kafaltii kan gaafatan egaa tajaajilootaa fi dhaabbattoota adda addaatu jira. Fakkeenyaaf Itiyoo laakii kanarratti kan hirmaa dhufan guyyaatti qarshii 3 kafaltanii ergasii immoo carraawwan badhaasa adda addaa lootorii adda addaatu jira waan ta'eef achirratti guyyaadhaan qarshii 3 kafaluudhaan lootoriiwwan saneen irratti hirmaachuudhaaf isin fayyada waan ta'eef. Isa kana immoo Itiyoo Telekoom sekendii 100 kan jedhu ni argama. Inni kana jechuun immoo yeroo hundayyuu Itiyoo Telekoom irratti sekendii 100 keessatti gaafiif deebii adda addaa deebisuudhaan achirratti badhaasa adda addaa argattu waan ta'eef kanaaf kan galmaa'eedha jechuudha. So isa kana ofirraa haquu ni dandeessanii tokko tokkootiin ofirraa haquudhaan akka qarshii keessan irraa hin fidne gochuu ni dandeessan. Akkamitti ofirraa haqxan kan jedhu amma immoo isinitti agarsiisu. Jalqabarratti gara duubaatti ni deemtanii ergasii immoo urjii 900 ergasii immoo maslaa jettanii ergasii immoo ni bilbiltan jechuudha. Erga bilbiltanii booda tokko isaatiin haquu yoo barbaadan tokko isaatiin dhaabuu yoo barbaadan tokkoon dhaabuudhaaf kan jedhu ni filattan lakkoofsa 2. So isa irra kilik yeroo gootan akkuma asirratti argatan kan ani irratti galmaa'e tokkoffaan isa kanadha. Itiyoo 130 laakii kan jettu kanadha. Lammaffaan immoo Itiyoo Telekoom sekendii 100 kan jedhudha. Next kan jedhu kanarratti illee yeroo kilik gootan duwwaa tuquudhaan kan biraallee irratti kan galmaa'e yoo jiraate naaf fida jechuudha. Next yeroo jedhu kan itti galmooftan kan biraas yoo jiraate jechuudha. Tokko dhaabuudhaa yoo barbaadan jechuudha. So salphaamatti maal gochuu qabdanii isa kanneen tokko dhaabuu ni dandeessanii akkanumallee al tokko akka isinirraa dhaabbatu gochuu ni dandeessan al tokko jechuudha. Sitingii tokko of sirreessuudhaan kana gochuudhaaf immoo egaa akkuma asirratti argatan tokko isaatiin dhaabuudhaaf lakkoofsa 2tti fayyadamtanii hunduma dhaabuudhaaf yoo ta'e immoo lakkoofsa 3 akkanumallee CRBT yookaan immoo xirrii maasammaraa isa jedhu san yoo dhaabuu barbaadan immoo lakkoofsa 4tti fayyadamtan. So an hunduma dhaabuu barbaada waan ta'eef lakkoofsa 3tti fayyadama. Ergasii immoo seendi jedha. Ergasii immoo seendi erga jettanii booda dhumarratti akkuma asirratti argatan gaafiin keessan milkaa'eera isinii jedha jechuudha. Kana jechuun addaan muruudhaaf yookaan immoo waliigalteewwan kanaan dura Itiyoo Telekoom dhaabbata adda addaa wajjin karaa Itiyoo Telekoomitiin walii qabdan hunda isinirraa dhaabaa jechuudha. So haala kanaan ofirraa hiikuu ni dandeessan jechuudha. Itti fayyadamaadha. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti gabaabinnumaan salphamatti jechuudha akkaataa ittiin kaardii keessan isinirraa kutuudha yookaan immoo qarshii isin moobaayil kaardii keessan irratti guuttatan Itiyoo Telekoom isinirraa kutuudhaan isin rakkisee akkaataa ittiin furmaata ittiin argattan akka isinirraa hin kunne akka isinirraa hin fudhanne akkaataa ittiin gochuu dandeessan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisee jira akka irraa barattan immoo abdiin qaba. Egaa barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatii fi viidiyoo biraatii wal argina hangasitti nagaan naa tura.